Akkam jirtan barattoota har'a viidiyoo kana rakkoo barattootaa hedduu kan ta'e furuuf henna. Innis haala kamiin gootanii qormaata irratti gaafilee hin beekne tokko mala loojikii fayyadamtanii tilmaamuu dandeessan waliin ilaalla. Laala qormaata faayinaalii 60 irraa 60 barataan fidu gaafii 60 beekee sitti fakkaata lakki. Inni qabxii A fidu kan 60 fidu sun iccitii ati hin beekne tokko qaba. Innis gaafii beeku dhibbatti deebisa. Gaafii wallaalee immoo loojikii fi istiraatiijii fayyadamee deebii sirrii dhiyeeffata. Meeqa keessattuu qormaata irratti gaafilee wallaalee chaansii yookaan carraa irratti hirkatee baa yookaan caa haa ta'u jedhee tuqu. Har'a viidiyoo daqiiqaa 10 hin guutne kanaan akkamitti gaafilee deebii hin beekne haala multiple choice, true, false fi matching irratti siif dhufan bifa loojikiin deebii isaa argattu waliin ilaalla. Barattoota koo waan akka beeksisaatti isinitti maloonni kun sappoortar yookaan deeggarsa siif ta'u malee dubbisa kee bakka hin bu'an. Loojikiin kun kan si gargaaru yoo ati konseptii isaa maagii beektedha. Kanaafuu jabaadhu dubbisi. Dhagee qormaata dandeettii qofa miti qormaanni taphadha. Taphicha akkamitti akka taphattu yoo beekte ati maataadha. Loojikii yeroo jedhu barattoonni baay'een akka waan maajikii yookaan waan hamma olitti ta'etti yaadu. Tokko immoo chaansii yookaan carraa qofa itti fakkaata. Dhagee loojikii jechuun waan harka kee walitti rukuttee tilmaamtu miti. Loojikii jechuun dhagaa xiqqoo harka kee jiru fayyadamtee dhugaa guddaa dallaa duuba jiru bira ga'uudha. Qormaannis akkasuma deebii sirrii argachuuf deebii dogongoraa 3 balleessuun qofti deebii sirrii bira si ga'a. Kun ismaartii gasingi jedhama. Barattoota koo gaafii qormaata yeroo argitan deebii sirrii isaa akkam jettanii hin dhiphatina. Jalqaba deebii dogongoraa ta'uu danda'u keessa isa kam jettanii of gaafadhaa. Namni qormaata qopheessu nama akka keetiti. Inni barataa beekuu fi kan hin beekne adda baasu dogongorsiistuu yookaan kiyoosiif ka'a. Inni deebii sirrii tokko qofa qopheessuuf filannoowwan 3 hafan garuu si dogongorsiisuuf uuma. Haala kutaalee itti aanan keessatti akkamitti kiyoo barsiisonni siif ka'an keessatti loojikii kanaan akka mo'attu sitti agarsiisa. Amma sammuun keessa reedi yoo ta'e gara kiyoo multiple choice isa jalqabaatti haa dabalu. Iccitiin jalqabaa loojii dheerinaa jedhama. Mee yaada namni qormaata qopheessu tokko deebii dogongoraa barreessuun isatti hin ulfaatu. Just waanuma sammuutti dhufe barreessa. Garuu deebii sirrii yeroo barreessu baay'ee of eeggata. Maaliif? Sababni isaa qormaanni erga kenname booda gaafiin kun dogongora deebii lama qaba jedhanii namni akka hin mormineef deebii sirrii sana kompiliitii fi akkurant gochuuf jechoota itti dabalee dheeressa. Kanaaf filannoowwan keessan 3 gaggabaabaa ta'anii tokko garuu baay'ee dheeraa kan ibsa dabalataa of keessaa qabu yoo ta'e 80% inni sun deebii sirriidha. Barsiisichi otoo hin beekin deebii sirrii sana perfeekti gochuuf yeroo carraaqu iccitii isaa isitti agarsiisa jechuudha. Iccitii lammaffaan immoo similaritii tiraap jedhama. Barsiisonni barataa beekuu fi kan hin beekne adda baasuuf mala kana fayyadamu. Filannoowwan 4 keessaa 2 baay'ee wal fakkaatu yoo ta'e iccitiin isaan keessa jira. Fakkeenya filannoo A fi B gidduutti garaagarummaan xiqqoo qofti jira haa jennu. C fi D garuu baay'ee adda. Yeroo sana C fi D dubbistee yeroo kee hin gubin. Isaan kuffisi. Deebii sirriin A fi B keessa tokko ta'uu isaa mirkanaadha. Maaliif? Sababni isaa barsiisichi konseptii sana keessatti diiteel isaa isa kam akka beektu si qoruu waan barbaadeef filannoowwan wal fakkaatan lamaan sana wal bira kaa'e. Ija kee isaan lamaan irratti qofa xiyyeeffachisi. Iccitii sadaffaan baay'ee nama dinqisiisa garuu barattoonni baay'ee ni dagatu. Kun giraamaatikaal maach jedhama. Gaafiin qormaata tokko seerlugaan yookaan giraamariin filannoo deebii ta'uu waliin wal simuu qaba. Fakkeenyaaf gaafiin sun jecha aan jedhamu yoo xumurame filannoon deebii ta'uu vaawulii irraa jalqabu qaba. Yoo filannoon sun koonsonantii irraa jalqabe saayinsiin isaa sirrii yoo ta'e deebiin ta'uu hin danda'u. Akkasumas gaaficha baay'ee plural yoo gaafate filannoon waa'ee tokkoo yookaan singular dubbatu deebii miti. Osoo deebiin saayinsawaa hin beekin seerluga kana filannoo dogongoraa of keessaa kuffisuu dandeessa. Iccitiin inni arfaffaa hunda caalaa jabaadha. Dhugaan saayinsii yookaan hawaasummaa hundi yeroo baay'ee madaalawaa moodereetidha. Wantoota daangaa qaxxaamuran hin jaalatu. Filannoowwan keessan jechoota akka always, never, must, all yoo argite parsantii 90 deebii dogongoraadha. Sababni isaas addunyaa kana irratti wanti haala kanaan guutuu ta'e hin jiru. Gama biraatiin deebii sirrii yeroo baay'ee jechoota madaalawaa akka general, sometimes fi may jedhu fayyadama. Jechoonni kun dhugaa hunda waan hammataniif sobuun isaanitti ulfaata. Barattoota koo amma loojikii nu baranne sun dhuguma hojjeta jedhanii namoota shakkan ni jiru ta'a. Kottaa qabatamaan gaafilee kanaan dura qormaata keessan irratti dhufan loojikii qofaan akkamitti akka kuffisnu waliin ilaalla. Gaafii what is the function of the heart? A. To help increasing. B. To digest the food. C. To pump oxygenated blood to all parts of the body through the circulatory system. D. To clean the blood. Filannoon C hunda caalaa dheeraadha. Akkasumas isa bal'aa qaba. Filannoon 3 gabaabaa ta'anii inni tokko garuu namarree dheeraaf of eeggannoo kan qophaa'e yoo ta'e inni sun deebii sirrii ta'uuf carraa guddaa qaba. Afaan Ingiliffaa keessatti barattoonni baay'ee ni dhiibbatu. Mee gaafii kana ilaala. Gaafii the student are looking for dash easy way to solve the problem. A. An B. A. C. Many
the sum. Gaaficha keessatti jecha easy jedhu argiteera. Easy kan jalqabu vaawulii A irraa jalqaba. Seerruka yookaan giraamarii immoo vaawuliin dura aan akka toluuf hima. Saayinsii gaafichaa beekuu baatus giraamarii maachi kanaan aan deebii ta'uu isaa mirkaneessita. Amma gara kutaa baay'ee dogoggorsiisaa ta'etti dhufneera. Gaafii true false dha. Barattoonni baay'een gaafii kana yeroo argu ni gammadu. Har'aan kun 50 jedhu yoo dhabe iyyuu soba yookaan dhugaa nan tuqa jedhanii yaadu. Gara kotaa'ichi tokko siniif hima. Barsiisonni gaafii true false yoo qopheessan dogoggorsiistuu yookaan kiyoo hunda caalu siif kaayu. Gaafii keessatti jechi tokko qofti deebii gaafichaa guutuusaa gara sobaatti yookaan gara dhugaatti jijjiiruu dandeessi. Osoo saayinsii isaa hin beekin akkamitti loojikii kanaan akka adda baafatu sitti agarsiisa. Iccitiin jalqabaa gaafii true false keessatti jechoonni filannoowwan daangessan laaluudha. Yoo gaafii sana keessatti jechoota akka all, always, never, only, must jedhan argite 90% gaafichi false dha. Maaliif mee yaadi saayinsii keessatti baakteeriyaan hundi yookaan all dhukkuba fidu yoo jedhe inni sun sobadha. Maaliif? Sababni isaas baakteeriyaan nu gargaaru waan jiraniif. Saayinsii fi seenaa keessatti exception yookaan haalli addaa yeroo hunda waan jiruuf jechoonni all fi never jedhan yeroo baay'ee deebii sobaa false siif kennu. Gama biraatiin yoo gaafichi jechoota akka some, generally, often, usually, may jedhan qabate 90% gaafichi turuudha. Jechoonni kun balbala banu. Baakteeriyaan tokko yookaan some dhukkuba fidu yoo jedhe inni sun 100% dhugaadha. Jechoota madaalawaa ta'an kun dhugaa hunda waan hammataniif sobuu isaaniitti ulfaata. Iccitii lammaffaan baay'ee jabaadha. A statement is only true if it is 100% true. Yaadni tokko dhugaa jedhamuuf jalqaba hanga dhumaatti dhugaa ta'uu qaba. Garuu soba yookaan false ta'uu kutaan tokko qofti yoo jaallate gaadha. Barsiisonni kiyoof jecha gaafii dheeraa siif barreessu. Kutaalee jalqabaa sirrii, kutaalee lammaffaa sirrii, garuu gara dhumaarratti jecha tokko qofa jijjiiru. Ati ariitiin dubbiftee jalqaba irratti dhugaa waan ta'eef biroo jettee tuqxa kun kiyoodha. Gaafii true false hamma xumuraatti suuta jedhii dubbisi. Kutaa tokko yoo jaallate gaaficha guutuun isaa false dha. Doubt means false. Qorattoonni baay'een akka agarsiisanitti gaafii true false qormaata irratti dhiyaatan keessaa false kan ta'an true kan ta'an caalaa baay'atu. Maaliif? Sababni isaa qopheessitoonni qormaataa dhugaa tokko fudhatanii jecha tokko jijjiiruun sooma uumuun isaanitti salphata. Kanaaf yoo gaafii tokko irra deddeebitee dubbistee sammuun kee shakkii keessa si galche deebiin isaa false ta'uuf carraa guddaa qaba. Yoo shakkite soba godhi. When is doubt go for false. True false xumuramee maachingii irratti ammoo mala the domino effect haa ilaallu. Maachingii keessatti dogongorri tokko dogongora biraa uuma. Confident first. Ati inni % dhibba beektu dura deebisi. Kun filannoo si dura jiru siif xiqqeessa. The grammar match. Kumanin A plural yoo ta'e koluman B plural deebii ta'u qofa barbaada. The last one. Inni dhumaa yeroo hunda deebii isaa automaatik argatta. Garuu check gochuu hin dagatin. Viidiyoo har'aa kanumaan xumurreerra. Yoo viidiyoon kun sitti tole like akkasumas subscribe hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatina. Yoo gaafii biraa qabaatan yookaan mata duree biraa irratti viidiyoo akka isiniif hojjedhu yoo barbaaddan naaf barreessaa. Amma viidiyoo biraatti wal deebinutti dubbisa gaarii, qormaata gaarii, milkaa'aa nagaatti.